Maatiyos 5:13 akkas jedha. Isin soogidda lafaati. Garuu soogiddi yoo mi'aasaa dhabe, mi'aan isaa akkamitti deebifamuu danda'a? Gadi gatamee miillaan dhidhiitama malee si'achi waan tokkoof illee hin fayyadu jedha. Soogiddi iddoo hundumaatti nyaatama. Biyya lafaa kanarraa waan nuti nyaannu garaagar ta'us hundi keenya nyaata keenyatti soogidda godhanneetu mi'eeffanna. Kanaafuu akkuma addunyaatti soogiddi beekamaadha. Soogiddi nyaata mi'eessa. Nyaata soogidda hin qabne nyaachuun baay'ee ulfaataadha. Soogiddi akka nyaati hin bannes hin godha. Egaa gooftaan keenya Yesuusii nuti warri isatti amannu akka nuti biyya lafaa kana keessatti soogidda taane nutti hime. Kana jechuun jireenyi biyya lafaa akka inni mi'aawuu fi akka inni hin mancaane gochuun ga'ee kiristaanotaatti jechuudha. Kunis hojii gaarii fi yaada gaarii nuti Yesuus irraa barannee goonuu irraan kan ka'edha. Hojii kana immoo kan mataa keenyaa utuu hin taane waan Yesuus nu barsiise irratti hundaa'uudhaan humnaa fi ayyaana isaatiin hojii gaarii hojjechuudhaan soogidda ta'uu dandeenya. Fakkeenyaaf hospitaalaa fi ga'ee kiristaanonni dhaabbata hospitaalaa keessatti qaban walii wajjiniin ilaalla. Bara durii keessaa namoonni dhukkubsatanii dooktarii fi ogeessa manatti waammataniitu tajaajila fayyaa argatu turani. Kaffaltii isaarraan kan ka'e tajaajila kana immoo kan argachuu danda'u warra sooressa duwwaa ture. Hiyyeessii fi warri kaan immoo yoo dhukkubsatan waan horii hin qabnee fi ciisanii du'u yookiin waanuma adda addaatiin of yaaluu turani. Kiristaanonni kana arganii abboommii Yesuus kennee fi waan inni gochaadhaan nutti mul'ise irratti hundaa'uudhaan hospitaala dhaabani. Hospitaalli biyya lafaarra jiru hedduun isaa kan inni ijaaramee fi dhaabbate kiristaanotaan ture. Kan yaalamus immoo namoota amananii fi namoota hin amanne hundumaa ture. Kanaaf egaa kiristaanonni durii hospitaala ijaaruudhaan namoonni rakkatan, kan dhukkubsatanii, kan gargaarsa dhabanii akka isaan gargaarsa argatan godhani. Har'a hospitaalonni dhaabbatoota biyya lafaa irratti beekamanii fi barbaadaman keessaa tokkodha. Egaa duuka buutonni Kiristoos kan sagalee isaa dubbisanii lapheetti fudhatanii akkasitti biyya lafaa dhukkubaa fi rakkinaan guute kana keessatti soogidda ta'ani. Kanaafis Waaqayyoon baay'ee galateeffanna. Anaaf isinoo har'a akkamitti soogidda ta'uu dandeenya? Hawaasa keenya keessatti waan qajeelummaa fi haqa fiduu, waan rakkataa fi dhukkubsataa, warra hidhamee fi warra beela'e kan gargaaru kamiinuu yoo goone, inni kun biyya lafaa kana keessatti soogidda nu godha. Uummata warra saamuun, warra hatuun, waan qajeelaa hin ta'in warra godhuu fi warra ofittummaa fi jaalala horiitiin qabamanii jiran dura yoo dhaabanne, karaa isaan irra adeeman irra yoo adeemuu dhiisne, inni kunis soogidda biyya lafaa nu godha. Zakkaariyaas 7:9 akkas jedha. Waaqayyo waan hundaa danda'u akkana jedha. Murtii qajeelaadhaan bulchaa, waliif araaramaa, garaas walii laafaa. Isin haadha hiyyeessaa yookaan ijoollee abbaa hin qabne yookaan alagaa yookaan hiyyeeyyii hin hacuucinaa. Garaa keessanitti hammina walitti hin yaadinaa jedha. Kanaafi bara dhumaa fi bara waraana, dhukkuba, qaleensa jireenyaa, mana ofiif jireenya ofiirraa buqqa'uu, beela, rakkina, yaaddoodhaan guute kana keessatti kan baay'ee barbaadamu kiristaanota soogidda ta'anii biyya lafaa mi'eessanidha. Waaqayyo isaan keessaa tokko akka taanuuf nu haa gargaaru. Yoo nuti utuma Yesuusitti amannuu soogidda ta'uu dadhabnee irra ta'e garuu dafnee qalbii haa diddiirrannu. Kanaan achi akka dhagaa gatamnee nurra adeemamuuf jira. Waaqayyo nu haa gargaaru.